guyyaa guutuu see gaafadha. Siifani qarshii meeqa kanatti qarshii meeqatu obboleessa keenya abdii irratti hafe? Qarshii kan isa biratti hafe amma qarshiin walumaa galatti kan ture jechuudha. Isa bira kan ture 10,100 fi diraama 97 jechuudha. Isa keessaa qarshii Itoophiyaa 35 galcheera. Yoo kanallee immoo 17 galchee jira jechuudha. 17 fi 35 Kanneen 52. een 52. isiniif ergeen jira waraqaa sana isiniif ergeen jira karaa WhatsApp-tiin. Argeen jira. Kanaaf jechuudha. Bakki Itoophiyaa fi kan inni naaf kenne diraama narraa fuudhu waan ta'eef Abdii birrii irratti hafe kan ergisan irratee keessaa baafate. Abdii diraamni ati ergite kan ishii sitti ergite rasiitiin na bira jiru kun sitti agarsiiseen jira. Raayitii kan qabu asirra godheetan ture. Maallaqni ni jira. Maallaqa hanga kanarraa maallaqa birrii 52,000 Itoophiyaa qofa galchite. Birriin diraamni 10,000 kunii fi 197 kuni birrii meeqa akka ta'u walumaa warri Dubaay jirrus warri addunyaarra jirrus shallaguu dandeenya. Obboleessa kiyya maallaqa kana si gaafachaa jirti obboleettiin teenya kun dhufte. Waan jettu jira. Galana. Meeqa si galchee akkamitti herrega akkamii wajjin hojjettaniiti jedhi gaafadhu. Maal gaafannaree herreegni bara addunyaan kophaatti kan keessa lamaanii wayii jira hundumti keenya addunyaarra jirraa miti. Waan addaati miti kaa wanni kun bara waan addaati miti waan addaati waan kaleeti miti si galee wanni ishii wajjin dubbanne jira. An akkuma dubbataa ture kana mucayyoon tuni waan akkanaa akkamitti akkana ergite waa baay'ee keessa deemee dubbachuun barbaadu si galaami. Namni kun anaaf isiin nama qaamaan wal argee qaamaan wal beeku. Sagalee ishiin dubbattee jira. Gurreen biyya Dubaay hoggaa har'aatu 31 hoggaa har'aatu. Amma immoo jechuudha birrii Itoophiyaa osoo hin ta'in birrii diraama Dubaay amma keessaa erge baafate kan irratti hafe san herreegee diraamaan hin barbaada diraamaan asitti waan ta'eef asitti akkanaa kennitu barbaada diraamaan kan Itoophiyaa osoo hin ta'in jechuudha. Eegeen jira waggaa tokkoo fi ji'a 8 guutuu isa eegeen. Galoo wanna kana duras dubbataa ture maali bee jedhi intalli tuni sagaleen ishiin natti dubbataa turtes ni jira. Herrega kanas nama isii biyya sana ergee wajjinis ta'eelee dubbannee jirra. Jaartii kiyya wajjin waan wal arrabsaniif jaartii kiyyatti anaaf abdiin akka waan waliin qabne jaarsa kiyyatti mettee nambara jaarsa isii waan jaartii kiyya kenniteef jaartiin kiyya dammoo jaarsi isaa wajjin waan wal lolteef si galee jaartiin kiyya dammoo jaarsi isaa wajjin waan wal lolteef. Insoma dhugaa rabbi insoma. Sobni isaa akkana. Ana dibu jaartiin teetii fi abbaan manaa mucayyoo tanaa maal irratti wal lolu? Maara wal lolu beektaa? Isinillee tabaabaarii isaati isinillee kanuma akkasuma. Dhugaa dahi maal irratti wal lolu? Jaartiin tiyya suuraa kiyyaaf suuraa isii tiktookii irra keetti mucayyoon tun achi jala seentee jaartii tiyyaa wal argan. Gana dhageessu yoo taate soba isaati kun soba isaati tiktokii jedhama. Muuziqachiisi kaa. Tiktookii irratti jala wal arganii jaartii tiyyaa wajjin dubbatan. Jaartii tiyyaa wajjin gaafa dubbatanii jaarsi isii kun dammoo isin akka nafaan haasaa turtee hin beeka. Jaarsi kiyya na amanaan jiru nambarri kun ka jaarsa kiyyaati. Abdiin jaarsa kiyya jedhiiti. Isa wajjin dubbadhu isa asraddaa'ii jettee itti himti. Yeroo kana ani amma san keessa dhaggeeffadhu ilaamu abdii ani amma waa'ee sanii keessa seenuu hin barbaadu. Anatti jechaa jirtu dubbiin kee xaxaadha. Maaliifi wanni haadha manaa keetii fi abbaa manaa ishii walitti buusuyyuu waan jiru natti fakkaatu. Bifa kamiinuu kallattii kamiinuu. Dhageeffadhu kaa. Waan loojikii waan beekta loojikii yeroo jedhan daakuu fi daaraa wal bira qabaniiti. Kuni daakuudhaa yoo bira geessee ilaalte immoo daaraadhaa waliin jedhu.
Kanaaf wanni loojikii ta'u namni biyya tokko keessa hin jirre namni wal hin beekne tokko haati manaa keetii fi abbaan manaa jaartii mucayyoo tanaa bakki isaan itti wal argan waan isaan irratti wal dhaban ani kunoo uummata bal'aadha nama 489 argaa jira waan wal fakkaatu miti bilisa kii amma waa'ee sanii otoo hin taane maallaqaatiif biyyatti galchite birrii mucayyoon rasiitii kennite yeroo tokko 17 yeroo tokko 35 walumaa galatti birrii 52 kan irraa hafe diraama biyya kanaatiin naa kennii siin jechaadha. Kana wanni sirra jiru kaanitti deebina kaan dhiisiti kanarraa waan nuun jechuu dandeessu yoo jiraate. Galo nama mucayyoo kana beekutu jira si galee silkilla irra dawwalamaadha. Nama mucayyoo kana biyyi san ergee jira. Nama isiin beektu jira nama isiin itti himattee jira. Mallaqa isii herreegas goone isii wajjinis dubbannee kanaa miti miliyoona fedhayyuu haa ta'u mallaqa si galaami garuu Rashida wani nu gargaaru dandeessisa? haa fixatu abdi akkamitti wajjin dubbannee kafallaa jechuun maal jechuudha? Naan galle naa galchime. Dubbiin abdiin haasa'u takkanatti hin galle banii adda mazala jirtan. Abdiin kan jedhu waan biraa, mucayyoon kan jettu waan biraa. Walitti dhufne jechi mucayyootiif jechi mucaa. Yes. Kanaafin wannoo nama beekte warra nu gargaaru. Abdiin Murashida. Bilbila irra bu'ee abdiin asaa deebi'u. Mee nuufaa oromaysu dubbii amma dubbate tan akka gaariitti dhaggeeffanneeti. San booda namoota waan godhuu danda'u gabbaa galatooma. Baay'ee deeme. Okay, ani Galaana dubbadhu. Dubbadhu yoo inni deebi'e wannoo haa jedhu haa deebi'u. Ni deebi'a rakkoon hin jiru. Dhaggeeffadhu. Carraa dila kanaa baay'ee kannetaniif dubbuma ati jetteen irra deebi'a dhiifama. Atuun irra deebisteeti. Amma nuti waa'ee dhuunfaa isaaniitti miti. Maallaqa biraa inni irraa qabdaa'ee ni qaba. Waa'ee maallaqaa qofa haasoo san yeroo biraati ajandaa godhannee dhufu. Ani gabaabumatti kan. Akkasi Muniir kiyya Dubai mucayyoon biyya biraa jirti inni biyya Dubai jiraami amma wanni nuti jennu maallaqa ishii sitti kennite ni gashitaaf moo ni gashitu? Yes or no? Yes kanuma barbaka. Kana bicha. Akkana waliin turre akkana waliin tuna I don't care nun galchu sun. No isinu ani waltarra salaatuun ture sila dira kana bakka gabaabsa namni defensive irraa godhuudhaaf dhaaba bakka waan akkanaa kana ani bara walabummaan gisee naasoo afaan na qaba. Ani gargaarsa isaati bakka mana keetiin dubbadha natti hin dhiisu waan hin taane ajajjaa jirjisiisuudhaaf waan hedduu waan fedhan wajjii godha irra kaayanne maallaqa isiin si biraa jirti kanniif yoon kannineef kan nu jee nuuf himi sabbootaan irratti umareme. Kafalaa fi jiras kaleellee har'a sini kafalaa fi rakkoon qabu waan nama jiran xumuraaf. Okay meeqa si bira jira gabaabumatti. Meeqa si galchee dhiisii gaafadhu. Malleen isa garaa qabdu guutuun meeqa dhagee waan tokko natti beeku qabdu. Muniir now isiin gaafattu maallaqa irra jiru ni beeka abdiin guyyaa isaa nuu qabu qaba yoo Dubaay jiraate anaa fi isaa wal harkaa karaa seeraatiin abdii keenya dhiifama naa godha manguddummaan irra qaqqabaan dubbii balleessitee jirti amma immoo ka ol qabamuu qabu ol qabna ka qaqqabamuu qabu qaqqabna seeraanin as jira waraqaa fixadheetiin hin dhufee ni barbaadamtan akka gaariitti mul'attanillee biyya tana guu seentan baazabooraan seentan bilbila feetanii maallaqa walirraa fuudhaa ni deebi'a wallaahi akka gaariitti deebi'a. Galo eenyu kan buddeena nyaachaa jiru? Abdii keenya. Abdii keenya. Muniro. Abdii mee laal gabaabumatti ati maallaqa ishee wayii dhorkatte guyyaa Ennoo gannita. bakka guyyaa kana hanqaraan irra jiraati. Bakka kana dhufee hin dubbadhu. Ennoo gannes isiinis ni beeyti. Iddoo kanas maaliif akka dhuftellee hin beeku
agar ras galchaa fi jira ji'a darbe kana keessas galchee fi jira isiin iyyuu dubbataa jirti ay keessa teessee Bara amma No, san wanti Abdii Yookaan meeqa surreen barbaadu galchita mallaqa yoom ishii irraa galchita wayii kan haadhiis barbaadu siin amala jiru. dubbiin dheeressin abdii keenya yoom galchita meeqa galchita haganum Dhageeffadhu kaa'ila manni tokko muniir si wajjin dubbadha. no Na la dhageessaami. dhaggeeffadhu abdii sitti hima abdii dhaggeeffadhu bakka bu'aa maallaqa kanaa kan fudhatee jiru Rashiidaan ishiin itti gaafatamtuu waldaa dubartoota Oromooti. Ishiin lammii Kanaadaati. Obboleessa kiyya nuti maallaqa kana kan irraa hafe herreega kan herreegdee itti kennitu Rashiidatti. Kana quba qabaadhu. Kun uummata Oromoo nama 555 as keessa jiru. Kanan ani sitti kennaa jiru maallaqa kana. Micayyoo kanas waan gaafatu hin qabdu. Faaktuura si bira jira. Kanatti ergitee nu bira jira. Birrii 52 ergitee jira. Diinaara 10,197 sitti galee jira. Akkaawuntii keetirra kan galee jiru kana keessaa birrii 52 ergitee jira. So nuti amma eenyu Rashiidaa ta'e maallaqa kana irraa fuudhiif kunoo kanadha kan qabnu. Wanni nuti nama biraa anaa wajjin illee hin haasa'in, Muniir wajjin illee hin haasa'in, Micayyoo wajjin illee wanni haasoftu hin jiru kana booda. Eelaa dhiiroo dhageeffadhu kaa'ila. Galaana wanna kana wanna ati beekuu qabdu. Dubbii akka dhuftetti hin dubbatani. Dubbii akka dhuftetti yookaan ammoo kallattii fakkaatu bichaatti hin dubbatani dubbii si galee. dhaabbadhu lakki dhaabbadhu maaliif ni beektaa yakkamaadha maallaqa si bira jira maallaqa sanin kafalu jechuutti hin jirtu dhadhaa irra dibdee bira dabruu feeta guyyaan fedhaa guyyaa akkanaaniin kafaleetta yoo ati hin kafalle Oromoon dilli nu dhaggeeffachuu jiru kunii fi oodiyensiin dilli kun Rashiid irra laalan wallaahi laaziim CIDtiin si kan ragguun si kan isaanuu ni beekta bakka irraa si fidan ifin rakkiin gabba'ullee hin dandeessu. Kutela. Ay warra Dubai. Kutee garuu hin dhabu naaman waraqaa isaa harkaa qabna. Baankii daldallee harkaa qabaannaa wallaahi yoo hunduu gaala dhalee keessa seenee ni baasa. Ni beeka inni nuu. Galoo nan bu'aa deemee qoricha bitadhaan mataan dhukkubaa jira. Sinittan deebi'ee yeroo biraa. Ta dhugaa rabbi mataan dhukkubaa nan. Wallahi baay'ee. Ganni. Of course.